Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota sukaarii fayyeetuuf jirtu akkam jirtan bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Warroonni YouTube chaanaalii kiyya haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya sabskraabii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo ordeebiidhaan bagee nagaan dhuftanii wiilkaam isiniin jedha. Har'as asmaraa wajjin gaaffii deebii qabannee dhufnee jirra. Hagalumaa viidiyoo kennattiin wajjin turaan affeerraa kenna. Mee hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya nagaa na gaafadhu. Isaan immoo gara gaaffii deebiitti dabarra. Jirra jirtu ijoollee Oromoo hundi keessanuu baga jiraattan isiniin jedha. Baga jiraattanii ijoollee Oromoo isiniin jecha. Okay, gaaffiidhaaf qophiidha. Okay, gaaffii tokkoffaa dhiirri Itoophiyaa jiru shamarran biyya harabaa yookaan shamarran biyyaan ala jiran maaliif barbaada bultiidhaaf yookaan jireenyaaf jettee yaadda? Waan maallaqa qabduuf. Okay, waan maallaqa qabduuf dhugaadha. Namni yeroo baay'ee fakkeenya gaafa biyya jirtu namni nagaa si gaafatu. Gaafa ati qabdu nagaa si gaafata. Amma fakkeenya erga ati biyya kana dhufte jijjiiramna ati argite ijoolleen biyyatti nagaa iyyuu si gaafanne ijoolleen biyyatti eenyu jedhee toonis hin beekne ijoolleen maalummaa kan beekne har'a immoo feesbuukidhaanis ta'ee gama sooshaal miidiyaanis ta'ee gama hundaaniyyuu si dubbisanii nagaa si gaafatu. Bakka gaaffii jaalalaa si dhiyeessu bakka akka baay'ee si jaallatu jechuudha. Maaliif waan qabaatteef waan isaanii ol taateef waan qabdu saniif jechuudha beekamaadha kun. Mee ati bultii keetiif dhiira maallaqa qabu moo dhiira bareedina qabu filatta? Dhiira maallaqa qabu. Dhiira maallaqa qabu filatta? Oh my god, dhiira maallaqa qabu, dhiira bareeda caalaa dhiira maallaqa qabu filatta jechuudha. Okay, mee osoo hojjettuu mootummaa taatas hin jirani hojjettuu mootummaa akkamii ta'uu feeta yookaan hojii kam hojjechuu feeta? Doktara. Doktara ta'uu feeta? Okay, kennaa rabbii yookaan dandeettii addaa kan namaan adda ta'e tokko qaba jettee yaaddaa uumamaan? Uumama garuu wanta adda ta'e tokko hin qabu. Garuu akka mataa kiyyaatti hodhaa wadhu nan beeka. Okay, innis dandeettii hodhaa wadhu ni beektaa garuu immoo dandeettii olmaan gargariitii miti. Okay, osoo qaama kee keessa bakki tokko ni murama hin jedhanii qaama kee keessa iddoo kam muruu feeta? Bakkuma qeessa tana muruu fedha. Bakkuma qeessa tana muruu feeta? Okay, amala dubartoonni dhiirarraa jaalatan keessaa lama nuuf himi. Ani tokkoffaa kennaa kennuufi. Yaa. Lammaffaan? Lammaffaan waan gaarii dubbachuu. Jaalala qabaachuu. Sirrii. Namni jaalala dhugaa yoo walii qabaate namni ni jaalata. Kennaanis immoo amala dubartootaa keessa kennaa kennuufi isa tokko dhugaa jettee dhugaa deebisa. Okay, gaafiin itti aanu amala dubartoonni dhiirarraa jibban keessaa lama nutti himi. Irratti jaalachuu. Tokkoffaa. Irratti fuudhuu. Yaa sirriidha. Irratti jaalachuu fi irratti fuudhuu nama jibbisiisa. Okay, gaafiin itti aanu osoo si dhoowwatanii guyyaa sadiif nyaata obsuu feeta moo telefoona kee yookaan silkii kee obsuu feeta? Nyaata obsa. Nyaata obsitaa? Guyyaa sadiif moo? Guyyaa sadii. Arra jedhe baay'ee akka guyyaa sadiif osoo dhiisisiin jenne silkii ni obsitu nyaata ni obsitu. Nama no kanaa. Okay, mee osoo jiraachuu jiranii baadiyyaa moo magaalaa jiraachuu feeta? Magaalaa. Oh my god. Magaalaa jiraachuu feeta? Okay, osoo biyyarraa baatee yookaan biyyarraa fagaatte ta'e ammaaf kan bira jiraattu ta'e haadha keetii moo abbaa keetirraa obsita? Abbaa keetirraa obsa. Abbaa keetirraa obsita. Okay, osoo immoo irraa fagaadhu siin jedhanii obboleessa keetii moo obboleessa kee irraa obsita? Obboleessa kee irraa obsita. Okay, osoo immoo irraa fagaadhu siin jedhanii hiriyaa keetii moo hiriyaa kee dhiiraa obsita? Hiriyaa kiyya dhiiraa obsa. Hiriyaa kee dhiiraa obsita. Mee mudannoo kee kan jireenyaa keessa waan akka nu himi. Mudannoo illee kana garuu wanti namni jettu kun jiru beektaa? Inti wanti tokkollee Nutti manuma arabaa kanatti garuu Ayyee nutti. guyyaa tokko jechuudha. Ayyee. Haadha manaa daqiiqaa waan daffisanii jette as kaffee daffisanii jette. Ishee. Ani shayin daffisee fi geessee maal kun naan ati shayin aan jette jedhe. Ishee. Achumaan dhaqee deebisee daffisi goota
nyata. Amma dafsee nuti mandeebise. Ishi. Kana wanti na mudate. Mudannoo kanas nu mudate jechuudha. Sirriitti biyya hambaa keessatti waa hedduun nama mudatasi. Waa hedduutu nu mudates. Maalidhaa yeroo baay'ee amma mucattiin takka fa'aa baadiyyaarraa gara beeruutii kana dhufte nan beeruutuma jechuudha. Dhuftee raawwatteeti baadiyyaarraa dhuftee sana yeroo hin baranne bakka miqaatii hin qabdu hin beektu. Barachuu baattullee yaani baadiyyaa taatullee hoo baratte tokko xiqqoo ni barta. Garuu immoo waan baadiyyaadhaan hin baranne bakka osuma loowwan tiksituu osuma warraaf bishaan waraabduu ciraaroo cabsituu biyyaa baateeti nama rakkisa. Kan booda dhuftee raawwattee guyyuma san dhuftee raawwattee ala bahee jennaan maal gooti barruma fuulduratti fincaante barruma fuulduratti teettee san booda barii hoggaa kaanii ishiin barruma fuulduratti lachuu raawwatte hoggaa kaanii xumma hoggaa kaanuuf jarri inni barrii dura jira kun maal jennaan afaan ingiliffaatiin gaafa si dubbatan ingiliffaan beektu araba gaafa si dubbatan arabaan beektu. Astorgaamii waamanii gaafa gaafatan jarri rifatanii isheen akkana gootee bakka waan hin beekneef jechuudha. Kanaaf biyya hambaa kana keessatti waa hedduun nama mudata. Waa hedduutu nama mudata mudannoo addaati siin jedha. Kanaaf warroonni YouTube chaanaalii keenya faaraa taata YouTube kiyya subscribe like na godhaa maatiin naaf ta'an isin jedha. Maatiin kiyya immoo galatoomaa isin jedha. Video har'aa xumurree agar video biraatti deebinutti bye bye turtii gaarii isiniif haa ta'u.